Harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Boonnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaa jechuun affeerraa kiyya. Godina Gujii Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessee jira. Miseensi caasaa federaalaa fi deettaa ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a to'annoo seeraa jala ooluun isaanii himamee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee hundaa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota hidhaatti guuraa jiraachuus odeeffannee jirra. Isin biraan geenya. Caasaan mootummaa PP namoota humnaan qabuudhaan leenjii waraanaatiif funaanaa jiraachuus odeeffannee jirra. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Gujii Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaatti tarkaanfii diinota irratti fudhateen du'aa fi madoon hoggaa isaan adabu meeshaalee waraanaa hedduu immoo loojistikii isaaf godhatee jira jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ona Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa keessa socho'u haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoos galmeessee jira jedhame. Loltoonni mootummaa kunneen caasaalee poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa akkasumas basaasota dabalachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'iinsaaf gara bosonaa imalaa turte irratti haleellaa raawwatee jedhamee jira. Haleellaa kana kan raawwates guyyaa har'aa ganama hoggaa ta'uu adabbii isaaniif ni barsiisa jedhee yaadee kenneefii jira jedhamee jira. Loltooti mootummaa Itoophiyaa adaba kan hin qabne kunneen yeroo yeroodhaan gara bosonaa deemuun waraana bilisummaa Oromoo sakattana jechuu itti fuftee jirti. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo dafee hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa kanneen adabee jira. Erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti gufatee booda loltoonni mootummaa bifa adda ta'een waraana bilisummaa Oromoo irratti lola banuudhaaf tattaaffataa jirti. Haa ta'u malee deebii hatattamaa argachuudhaan sochiisee kanaaf kan isee barsiisu deebii barsiisaa ta'e argataa jirti jedhame. Kanaanis godinaaleen Oromiyaa hedduu keessatti loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee kan jettuun sakattaana jechuudhaan ummata goyyomsuudhaan gara bosonaatti oofaa jiraachuus odeeffannee jirra. Miseensi caasaa federaalaa fi deettaa ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a to'annoo seeraa jala oolfamuun isaanii dhagahamee jira. Obbo Taayyeen guyyaa kaleessaan xalayaa mallattoo muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed ofirraa qabdu barruu sarara lama qofaan aangorraa kaafamuun isaanii ni yaadatama. Obbo Taayyeen guyyaa har'aa maatii isaa biraa tikoota mootummaatiin butamuu isaas dhugoomee jira. Obbo Taayyeen erga aangorraa kaafamanii guyyaa kaleessaa barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed irraa dhukkee kaasanii turani. Ati nama hamaa dhiiga dhala namaatiin taphatu ta'uu keessa argeera jechuun muummicha ministeeraa luqqisuun isaanii kan yaadatamudha. Obbo Taayyeen bara aangoo qaban ilmaan Oromoo mirga isaanii falmaniin Girrisaa, Mootii Girrisaa, Dajjaasmaash Girrisaa warra cunqoo malee nyaata hin nyaannu jedhee summii qabsoo Oromoo jechuudhaan qaamolee Oromoof iyyaa turan hundumaa arraba isaanii gurraachaan quncisaa turaniiru. Obbo Taayyeen hoggaa ministeera ATM turan waraanni Oromoo irratti akka banamuuf shoora guddaa namoota taphatan keessaas isaan tokko turani. Obbo Taayyeen paartii badhaadhinaa akka meeshaa dhuunfaa isaaniitti ilaalanuun ari'amanii jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee hundumaa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa dargaggoota hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannee jirra. Godinichatti namoota jajjaboo fi hawaasa biratti fudhatama qaban hedduu hidhattoonni mootummaa yeroo ammaa hidhaatti guuraa jiraachuus odeeffannee jirra. Kanaanis magaalaa Harawaa keessatti dargaggoonni maqaan isaanii Jundii Nuur Huseen, Hasan Abdul Salaamii fi Muhammad Hasan kanneen jedhaman to'atamuu isaanii odeeffannee jirra. Dargaggoonni kunneen sababa tokko malee kan hidhaman hoggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa sababa oromummaa isaanii qofaaf qabee hidhaatti isaan guuraa jedhamee jira. Haaluma kana magaalota godina Walloo Kamisee dabalatee aanota hedduu keessatti dargaggoota nagaa kana qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa hidhaatti guuraa jiraachuus odeeffannee jirra. Waggoota
lama dura hoggaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa ture namoonni hedduun qabamanii hidhamuu isaanii ni yaadatama. Hidhamtoonni kunneen yeroo ammaa mana murtii to'atoon dhiyaatin manuma hidhaa qofatti ugguramanii akka jiranus kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama tokko ajjeesuun isaanii gabaafamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama maqaan isaa Geetaachoo Fayisaa jedhamu ajjeesuu isaanii odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen bakka dhaqan hundumaatti namoota nagaa ajjeesuu fi saamaa jiraachuun isaaniis kan beekamudha. Haaluma kanaan nama nagaa Geetaachoo Fayisaa jedhamu sababa tokko malee waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuudhaan erga qabanii dararaa turanii booda rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii jiru jedhamee jira. Obbo Geetaachoon kan ajjeefame magaalaa Meettaa Walqixxee keessatti hoggaa ta'u magaalaa Goorootti kan dhalate ta'uusaas odeeffannee jirra. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni bilisummaa Oromoo sanada marii kanaan dura mootummaan qopheesse irratti yoo walii galee mariin marsaa sadaffaa adeemsifamuu danda'a jedhan. Hangaan waraana olaanaa Itoophiyaa mariin marsaa sadaffaa kun marii ijibbaataa nagaa buusuuf taasifamu yookiin immoo yoomiyyuu waliin mari'achuuf akka hin danda'amne kan irratti mul'atudha jedhan. Mariin marsaa jalqabaa Taanzaaniyaatti geggeeffamee fi kan lammaffaa Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti geggeeffame sababa osoo milkaa'in hafeef jedhanii yaadan ibsanii jiru. Mariin sun haala gaariin geggeeffamaa akka ture kan himan Fiild Maarshaal Biraanuun dhimmoota qaamolee lameen wal dhabsiisan qabxiilee xumura irratti ka'an ta'uu dubbatanii jiru. Birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa fudhachuu irratti mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa filannoon dhufee fi uummata biratti fudhatama qabu ta'uu irratti walii galameera. Isa booda garuu dhimmoota tokko tokkoon ibsamantu wal dhabdee uumanii jechuun ibsanii jiru. Qondaalli waraanaa olaanaan kun dhimmoota wal dhabdee uumaniiru jedhan wayita ibsan gaaffiin aangoo qoddachuu isa ijoodha jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii kana kan dhiyeesse wixinee mataasaa qopheessuun ta'uu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffii adda addummaa bu'uura uume kana mootummaan akka hin fudhanne eeraniiru. Dhimmi biraan mootummaa fi waboo wal dhabsiise dhimma hidhannoo hiikkachuuti kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ammas qabsoo karaa nagaatti walii galamuu akka qabu ejjennoo mootummaa ta'us himanii jiru. Qaamni mootummaa waliin marii nagaaf taa'u gaaffii dhiyeeffachuu qabu gara heera mootummaatti deebi'uu karaa nagaan paartii uummatee qabsaa'uu fi filannoo uummataatti dhiyaachuu qabsoo hidhannoo dhiisuun uummatatti nagaan makamuu irratti ta'uu qabas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin dararama uummata Oromoo hir'isuuf balballi isaa yeroo kamuu mariif banaa ta'uu isaa ibsee jira. Marichi garuu gaaffii uummata Oromoo kan hundee irraa deebisu ta'uu qabas jechuun amanee jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun isin biraan ga'ee buunaa waa beekoti. Asinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayibii godhaa siin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.